kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyam oduu ammee qabanne isiniif dhiyaanneeti jirram. Kirkirri lafaa sakandiiwwan muraasaaf dhagahamuu jiraattonni magaalaa Mataharaa nutti himan. Akka jiraataan magaalaa Mataharaa tokko nutti himetti kirkirri lafaa kun magaalaa Mataharaa keessatti sakandiiwwan murtaawaniif dhagahame. Jiraataan lammataa achumarraa dubbisnes dhagahuu nutti himem. Miidhaa kirkira kanaan magaalaa tanatti dhaqqabe humaa hin dhageenye jedhum. Gaarri Fantaalem bakki kirkirri lafaa Heektar iskeelii 4.9 galmeessisem itti mudatem magaalaa Mataharaa irraa kiiloomeetira 2 fagaatam. Dambaleen kirkira lafaa gaara Fantaaleetti mudate kanam magaalaa Finfinnee dabalatem bakkeewwan garagaraatti dhagahameeti jiram. Warreewwan magaalaa Finfinnee keessa iddoo garagaraa jiraatan kirkira lafaa kana dhaga'uufi maaltu akka isaan mudateef rakkachuu isaaniitis odeeffannoo magaalaa Finfinnee irraa arganneeti jirram. Mudannoo fi taatee achi keessa mudateef yeroo xiqqoo booda akka adda baafanneen isiniif kan himnu ta'a. Khaleessa gammachuu arrammoo rifaatu rabbiin nu waaqa ceelchu rabbiin rahmata nuuf haa godhu. Sosso'insi lafaa kun mallattoodha. Mallattuma rabbiin nu agarsiise dhugatti ilmi namaa kun jechuudha gammachuu keessatti jechuudha bakka rabbiin hin jaalannee fi akka jechuun namni nu hin jaalanne yoo laalee jechuudha kanatti jechuudha waan hin taane dalagee gaafa jechuudha asii jechuudha rabbiin mallattoo akka nu agarsiise qalbiin nu cabtee gaa hedduu rifannee wanna taana uummanni keenya kun warraan tana halkan kanaan jechuudha yeroo ammaan tanaa kana daandirra ba'ee alatti kun kana darsa guurratee ala tattaa jira sosso'insi lafaa qabatee jechuudha. Yeroo ammaan tanaa Finfinneen dhugumatti yaadduudhaan guutamtee jirti waan nama sodaachisaati. Rabbi rahmata nuuf haa godhu rabbiin saaqa ceelchu mallattoo nu agarsiisudha. Ilmi namaa kun jechuudha gizee rabbi cinaa waa qabu wallaahi dhugatti jechuudha rabbiin akkanatti mallattoo zaahira ifa baatanaa akkanatti fidee nu agarsiisa kun mallattoodha ta'a. Mallattoo nuti jechuudha keessatti if barree keessatti dammanu nu haa godhu. Kanaaf du'aa jabaadhaa rabbiin jechuudha akka dilii teenyaan laalanii rahmata nuuf haa godhu. Du'aa jabaadhaa Finfinneen akkanatti irra uummanni alatti ba'ee jira rabbiin daandiirra ala mana keessa mana jireenya isaaniitti olaa deebisu gammachuudhaan. Kanaa du'aa jabaadhaa.